warreen viidiyoo haga banatu iskiriina tuttuqaa sheer godhaa laayivii sheer godhaa aba maakiin na sallabe wallahi Ibrahim fafaladdaa maa rakkoon qabu dafa hundi keessanuu jalqaba irratti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleeyyan kiyya kan muslimaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa kan sabaan oromoo taatanii saba biraa taatanii sagantaa teenya taarraa hordofuuf as jalatti hirkamtan hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan anaa dhufuun isiniin jaa jalqaba irratti itti aanu sagantaan akkuma beeksisa isinii maxxanse artist Farhaan Sulee Farhaan Jaalalaa akkasuma Farhaan Baddeesaatii waliin sagantaa gaafii fi deebii goona Farhaan Asbahaa yeroo as ba'ee gaafii teenya daayirektii itti fufna so galatoomaa warri sheer godhu jirtan taap iskiriina tuttuqutti warri jirtan hundi keessan galatoomaa ammallee itti fufaadha because sagantaan xiqqoofillee akka nu jalaan qaqqabne okay Okay, asabo, me, paranasbo, asabo, rittani, me. Habo mo imbenida, habo no video. Okay, ayye. Free camera chu jirin. Kumani bala magal chaga, screena, tap kumani bala magal chaye, okay. Kuma dibbala magalchaa nu jala akkan qaqqabne kuma dibbala manama kuma dibbala man jaamiti taap kuma dibbala ma copy link share abdi camera me dhufte duubatti of deebisin abdi ergaas dhufte duubatti caalaa maal jechuun addanaan baane duubatti ergaas dhufte addanaa baasi yeroo takka namaa dhufe Sorry. Okay. Galatoma. Chalisha maal jette ture. Free camera yoo jirani me farree yoo dandeesse amman tanaas nu baata. Yoo rabbi si laaffise sagantaa teenya ni jalqabna. Tole inshallah abdee. Okay. Video kan ke free camera yoo jirani daawwattoonni. Banu jira isin waa akkan itti fufaa godha waan tuttuqa waan gootan hunda godha yoo farree dhufee jira boo ala yaa salaam aboo inni kun farreen anumaan taphate yeroo irraa surprise na godhe kuno alla illu welcome okay hayyee faraan as ba'ee jira sagantaa teenya jalqabuuf deemna isin waan godhuu qabdan godhaadha nuti waan godhuu qabnu ni goona so kara sagantaa teenya gaafiif deebitti achi deemna isiniifis carraan ni kannama muddoo kofiyyaan akka yaar okay yaa Shaarukhaan dhufee jira ammaan tana markaba jaalalaa lilmee qara hin qabne okay goota jaalalaa jaanii okay daawwattoota keenya hundi keessanuu ammallee irreen isinii warreen mana teessanii kushiinaa keessa teessanii I know irfoona godhattanii meeshaan hundi jirtan warreen nurra fujjirtan warreen Itoophiyaa mirqaantanii nu daawwachuu jirtan hundi keessanuu warreen mana makiinaa keessa teessanii nu daawwachaa jirtan bikka jirtanitti nageenyi rabbii isinirraa haa jiraatu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warreen kiristaanaa baga nagayaan dhuftan waaqeffataa sabaan oromoo taatanii saba biraa taatan arra keessummaa jabaa takka qabannee dhufne keessummaan keenyas ni agartanii artist Farhaan
Sulee yookiin Farhaan Baddeessaa yookiin Farhaan Jaalalaati. Isaa waliin sagantaa gaafii fi deebii wal duraa duubaan kan goonu ta'a. Saniifuu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Mee jalqaba irratti farree yeroo tante aarsaa gootee sagantaa teenya tana nuuf hayyamamaa taatee asitti nuuf argamuu keetiif san qofaa miti keessummaa kiyya kan jalqabaa ta'eeti Farhaan TikTok irratti dhiyaate yeroo jalqabaatiif keessummaa tiyya ta'uudhaan Farhaanii namni qabatee because kana seenaa keessatti hin dagadduanillee nama yeroo jalqabaatiif keessummaa gurguddee fidee galatoomin jaan irra deebi'ee baga nagayaan dhufte jalqaba irratti farree anaa dhufu. Baga nagaan na eeyde abdii keenya siifi hordoftoonni kiyyaa fi hordoftoonni keetilleen akkasumatti guutuu ilmaan Oromoo akka biratti gartee miidiyaan Abdii Show miidiyaa Oromoon qabdu keessaa guddaa tokko akkuma kana duratti yuutuubaa fi Instagram irratti sagantaa gaafii deebii hedduu gaggeessaa ture. Anillee gartee miidiyaan kun anaaf guddaadha. Arraa miidiyaa kanarratti naa kennuu keetiif galatoomin sin jechuu barbaada abdii kiyya. Thank you farree ulfaadhu. Mee daaratti karaa gaafii achi deemnaa jalqaba irratti osoo gaafitti hin seenne Farhaan eenyudha? Farhaan Baddeessaati moo Farhaan Jaalalaati moo Farhaan Suleeti? Maqaa garaagaraatiin beekamta. Mee Farhaan eenyu? Maqaan isaa guutuun eessatti dhalatee amma hoo eessa jiraata Farhaan? Maqaan kiyyaa Farhaan Sulee Mahamad Ahmad Alishoo Urgee Kuliyaa Dooyyoo Hurree Laaftoo Dagaa Alaa Qalloo Bareentoo Oromooti. Iddoon itti dhaladhe magaalaa Meesootti dhaladhe godina Harargee Lixaa ana Meesoo magaalaa Meesootti dhaladhe haga takka achitti guddadhee if baree Sambooda Baddeessatti guddadhe magaalaa Baddeessaa godina Harargee Lixaa ana Odaa Bultuutti guddadhe. Ammoo Farhaan eessa jiraatu jira jireenyaan? Sambooda Dirree Dhawaas akka jiraatte dhagayeetiin ture. Dirree Dhawaa hagam turte? Samboodas Finfinneetti malee jaanii biyya dila kana jiraatte egaa warri Dirree Dhawaatis cinaan Farhaan keenya nu biratti guddate jaanii Baddeessaanis keenya jetti Meessoos keenya Farhaan kami keenyuti? Ani ka Oromooti walumaa galattu. Maatii balloo saba bal'aa keessaa hin dhaladhee anka Oromooti walumaa galattu. Dirree Dhawaas haga takka jiraadheetiin jira. Adaamas gara waggaa lamaa jiraadheetiin jira. Bishooftuudhas waggaa takka jiraadheetiin jira. Magaalaa Cirootillee waggaa lama fi hanga waggaa 4 jiraadheetiin jira magaalaa Ciroo. Amma kan hin jiraadhu Finfinneedhaan jiraadha. Finfinnee waggaa 8ffaadhaan egan Finfinnee galee waggaa 8 asiin jira amma Finfinneedhaan jira. Wow, mashallah. Farhaan karaa wallee aartii osoo hin seenin duratti maal hojjechuu ture? Ijoollummaa isaa hoo akkamiin dabarsame sanirraa nu taphachiise? Aartii dura barataadhaan ture waa takka hojjechuu hin turre. Aartiin na keessa jirti ittiin if bare. Haa ta'u immoo guutumaan guututti hangan hin seeninitti barataadhaan ture. Ijoollummaa kiyya barnoota irratti hin dabarsee ammasiinis ijoollummaa kiyya yatiimummaan hin dabarse jechuudhaan. Ani gaanamuu seenaa dhokattuu if duubaa qabaa. Ijoollummaa kiyya nama yatiimummaadhaan dabarsee gartee haadha abbaa maleedhaan guddadhee. Gara biraatiin hojii takka itti if barraan ani aartumattiin seene malee hojii biratti seenee barumsa kiyya irraa raawwannaan karuma aartiitiin seenee jechuudha. Wow. Okay, samboodarra barumsa boodarra aartiitti seentee aartii yeroo seentu immoo wallee ati jalqaba baasteen beeynu garuu
jalqaba irratti hawaasni hedduun kana gurra kaseene lilmee qara hin qabneedha. Lilmee qara hin qabnee kana maaltu ittisa kaasa. Hara lilmee qara hin qabnee osoo hin seeniin dura aartii kana akka itti seentu rool moodeeliin kan ka'e eenyu laallatteeti hara aartii seente hara wallee. Okay, ani akka abaluttiin beekamaa akka abaluttiin beekamee feemasa tahaa akka abaluttiin seenaa dalagaa namoonni hin je'ee fakkeenya godhadhe ni jiranii garuu akka abaluttiin wallisaa istaayiluma kiyyaan hin dhufe ani istaayila nama takkaatillee akkeessee korrojii hin dhufne san istaayiluma kiyyaan hin dhufe akka abaluttiin seenaa dalagaa je'ee namni fakkeenya godhadhee dhufe wallistoonni hedduudha. Addunyaa kanarra wallistoonni hedduudha. Akkuma walii galattu abalu osoo hin jenne wallistoota Oromoo hangafa ta'an hundan fakkeenya godhadhee dhufe. Galatoomi. Okay. Karaa istaayilootaa fi waan kan keessatti osoo hin deemne waa'ee lilmee qara hin qabneeti. Jalqaba irratti hawaasa gurra qabu eegaa lilmee qara hin qabneedha. Lilmee qara hin qabneen na dirte na dura deddeemuu guddiftee lakkii natti hin booniin bareedduu kajoo wallee kana akkamitti gurra hawaasaa buusuu dandeessee mudannoo irraa si mudattee jira moo lilmuma saniin akka dhugatti diramtee tasi dirteetu ture gaafa san akkamitti wallee kana baasuu dandeessimee waa'ee lilmee qara hin qabne irraa nu taphachiise amata meeqa dura ture walleen kun? San duratti lilmee qara hin qabne duratti hawaasni lilmee qara hin qabneen na barullee garuu hanga hawaasni Harargeedha. Hawaasa Harargeetiin alatti gartee san dura nan beekan ta'a. Lilmee qara hin qabne irratti hawaasni Oromoo guutuun kana bare. San duratti wallee gara wallee 4-5 takka baaseetiin ture walleen tiyata jalqabaa bara 2000 takkatti. Tabaate jechuudha. Wallee caayaa jaalalaa narraan naannessite isin muffaatee ana maraachite kajuu fi yaa boonaa Oromoo dhaggeessiin gorsaa waasirrallee hin beeku kajuu gartee maxxansee garuu gaa hawaasni Oromoo guututti kan itti nafee kan lilmee qara hin qabneeti. If duuban si deebise dhiifamaa. Caayaan jaalalaa lilmee qara hin qabne dura ture? Waggaa 16 eega bahe. Wow. Hayyee itti fufi. Gara lilmee qara hin qabne hoggaa deebinu lilmeen qara hin qabne promoot naa godhe akka gaariitti OMN dha haa galatoomu. Akka OMN dura banametti sagantaa tamsaasaa jedhee sa'a 24 keessatti yeroo 18 naa gadhiisuu ture jechuudha. Wallee Elemoo Aliifaadhaa wajjin baate qe'ee teenya balloo baarsaa fi qaqalloo kajufaadhaa wajjin walqixa baate walleen suni OMN tu wanna san akka gaariitti miidiyaaleen biroo kilippii kiyya san narraa fudhachuu dideehu OMN garuu ani osoon ittiin geessin ifumaan na jalaa fudhatee promoot naa godhee garanumaan galatoonfachuun barbaada carraa akka gaariitti uummata Oromootti gabba'u kanaa kan OMN dha. Gara seenaa isaa immoo yoo hadeebinu taate ani wallee jaalalaa 180 ol baaseetiin jira. Wallee biraa osoo ittiin makamin jechuu walleen biraa osoo ittiin makamin. Wallee jaalalaa qofa 100 meeqa? 180 ol osoo walleen qabsuudhaa taniin baasee walleen seenaadhaa walleen haadhaa. Walleen hawaasummaa kun walleen osoo ittiin dabalamin wallee 180 oliin baasee walleen 180 tajaalalaa tuni guututti seenaa tiyya ta'uu hin dandeessu. Sigalee? Seenaa hiriyaa ta'uu dandeessi. Tilmaamaan akkanumatti wanni akkanaa hawaasa keessa ni jirti jee tanii taganaa ta'uu teessu taniin barreessu jechuudha. Akkanumatti tilmaamee. Gartee addunyaa kanarratti karaa jaalalaa kanaan akka namni itti miidhamu akka itti jaalatu akka itti wal ganu akka itti waliin maraatu akkaataa garagara irratti waan jiruuf jecha
Akkasii barreessinaa walleen 180 mannuu seenaatii ta'uu hin dandeessu jechuu barbaadeeti. Limmeen qara hin qabnes tanuma keessattiin ukkaamsee naa dabarsitaa jechuudha. Okay, abshir hayyee. Kara gaafii itti aantu osoo hin dabarre dura lilmee qara hin qabne nu yaadachiisuu ni dandeessaa gitaaraan yoo dandeesse. Ni danda'ama. Okay. Yeedaloo fi waloloodhaani. Uummata keenya jaalatamaa jiddu gidduun gaa isin boorsaa deemna. Farhaangaa kullee 180 qaba jee san keessaa lilmee qara hin qabne jalqaba irratti akka isin bohaarsu abdiin qaba. Iskiriina tuttuqaa miliyoona galchaadha yeroo takka tuttuqaa 366 irra jira sheerii fi koppiliinkiin 2,000 irra jira hanga inni akkas isinii godhuu isinitti fufaa tuttuqaa likki. Caala jila takkana jalatti erguu jira. Thank you. Akkam sagalee konfirmu gootee qulqulluu. Qulqulluu akka ajaa'iba. Kan qabne na jirti na dura deddeemuu nakiina dimbooni bareedu atis godheeti waan beektu sagantaa jaalalaa hin qabne tiksite suuta na eegalsiifte si jaalachuu qiyya eegabeeti dana galtee na galaaf ooyaa garaa kooda dahimira ooyaa garaa kooda dahimira ajjala lambii lafanna harkatte erga kun qabatamaatu si hanqate falamoo jaalalatti falfalte naafi mina goisi seenaye jaalala bari jaalala. Thank you. Commentiin irra guddaan Shaarukaan joo jiranii hin beekne siifi Shaarukaan waan wal fakkeessuutu jira ispeeshaalii jaalarratti Farhaan jaalalaan beekamaa. Galatoomii farree lilmee qara hin qabne nu yaadachiiste sanirra dabaruun hiriyaa sobaa mannaa diina dhugaa wayyaa je'eetiin abdii muradhee ani garaa kiyyaa jette. Kuni jecha hedduu ulfaataatti waa'ee hiriyaa irratti as keessatti immoo jechoota dila tuite waa'ee hiriyaa jaalalaa kana hiriyaa sobaa mannaa kanarratti. Mee farree hiriyaa sobaa mannaa kuni yoo mudannoo itti qabdamoo akkuma reefum tana jettetti hawaasaan wal qabateetuma ifii keetiif uumte moo mudannootu jira waa'ee hiriyaa jaalalaa kanarraa wallee kanarraa ismee. Waa'ee hiriyaarraa hiriyaa sobaa eegaan baase booda na qubsuu dideetiin jechuudha sirbi kun quuqaanarraa buqqisuu dideetiin itti deebisee sirbi hiriyaa tokko kabiraa itti baase jechuudha si galee. Namun shakku ani gowwaan ilma namaa hundaa wajjin nyaadhee koflee taphachumaa kajuu yeroo. Garaa laafee namaa nahuun namiidhe kajuu ni beeka hawaasni ni. Quuqaanarraa buqqisuu dideeti jechuudha. Karaa hiriyaa sobaatiin as deebisaa hiriyaan sobaadhaa. Akkuma reefun tana siin jeetti addunyaa kanarratti hiriyaan sobaa hedduu wal ganaa karaa jaalalaatiin karaa hiriyyummaa normaalaatiin gartee seenaatii qofa osoo hin taane amma ansiyaannaan natti yaaddee saree na hanqiftee jira. Badii teetiif na kannitee teetii na jaabaatee nama ati rifattee fi gargaarsaaf itti dheeyxee jechuudha gaa. Si jala daatee rakkoo san keessaa eega bahee si dhiisee deemu qofa osoo hin taane rakkoo san keessaa baheetiti boolla sani si darbee deema jechuudha. Akkasiiti haalli walaloodhaa hiikkaan isaa tafsirri kanaa bu'aan titiisa saahibuu raqarra siin dheeyxii bakka irraan hammaaramnetti fuutee si ganneeyxii jaa. Waggaa titicha saahibdee titichi bakka siin madaallee si geessaa. Bakki irraan hammaaramne fakkeenyaaf dhukkuba HIVdhaa jennu.
irraa nan maaramtu haa jennu bakka sanarraa. Hammaaramuu hin dandeessu, irraa fayyuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf hin jee kana caaluu irratti illee si darbuu dandeessi hiriyaa filadhu jechuudha. Kuni seenumatiyyaa wal qabataa gabaabumatti abaluu akkana na godhee abaluu akkas na godhee jechuuf hin barbaadu. Hiriyoota kiyya kaniin hojii guddadheen baanu hiriyaa guyyaa keessaa wal barree kana gantee jira jechuudha. Sibiila hiriyoonni kiyya keessaa akkas jechuudha. Kuni seenumatiyyaa wal qabate jechuudha. Waaw, waan ajaa'ibaati. Namoota saayibootaan ganame hedduun yeroo ganaman hiriyaa sobaa mannaan chaalenjii tiktaakis ta'ee bakka adda addaa irratti miira isaanii saniin ibsatanii miira namoota hedduu keessa jiru ati karaa yeedaloo fi walalootiin hawaasan biraan geesse. Tole karaa biraatiin artiist Farahaan wallee jaalalaa malee wallee qabsoo hin qabu. Maaliif wallee qabsoo hin baasne? Hawaasa keessaa yeroo takka gaafii inni kaa. Dhugumatti farreen wallee qabsooti hin qabne moo hawaasaatu wallee qabsoo san hin daawwatin yookiin hin dhaggeeffatin? Mee bakka sana addunuu baasi wallee qabsoo tabaastee ni qabdaati. Akkamitti wallee qabsoo hin baafnee jedhan ni beekan isaanuu. Ni beekan. Kilippiidha ittiin dalaynee jedhanii yoo sirreeffatan irra wayyaaf. Wallee qabsoodhaa ani gartee wallee 14 qaba. 14? Bakka takkatti albama wal jechuudha. 14 qaba. Waaw. Albama wallee 15 qaba. Gartee walleen jaalalaa takka jidduu hin seenin walleen 14 YouTube chaanaala kiyya jala ni jirti jechuudha. Usaniituma naga qabatan malee baaseetiin jira jechuudha. Wallee qabsoo qofa baaseetiin jira. Sanuu yeroo hamtuu keessan baasee